Uumaan bultaa waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti. Biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan qotuu du'an uffatu. Uumaan bultaa waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti. Ayyee hunda dura hordoftoonni yuutuubii chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hundi keessanuu akkam jirtanii amma kanarraa dubbatu deemnu dhimma lafa awwaalchaatti wal qabatee iddoolee tokko tokkotti waaqeffattoonni lafa awwaalchaa dhabuurraa kan dubbataa deemnu haasaa keenya irratti odoon darbin dura akka lammii biyya kanaattis akka hordofaa amantii waaqeffannaattis lammii keenya nama keenya du'e iddoo awwaalchaa dhabuusaatti gadda nutti dhaga'ames dabarsaa amma akka waliigalaatitti maaliif iddoo awwaalchaa kanatti namni kun akka hin awwaalamne godhamee akkasumas immoo namni irraa dubbachuu deemnu kun eenyu waan jedhurraa gaggabaabinaanii gadda nutti dhaga'ame ibsaa miira hordoftoota amantii waaqeffannaa akkasumas immoo fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa irratti argaa turre irraa yaada tokko tokko kaafnaa kaatibbana sadaasa 15 bara 2022 obbo Bilisummaa Dhaabaa namni jedhaman jiraatan godina Harargee Bahaa aanaa gaara mul'ata magaalaa Gurawaa kan ta'anii miseensi galma amantii waaqeffannaa gaara mul'ataadha du'ata isaan addunyaa kanarraa godaananii kan namni du'e akka aadaa biyya keenyattis akka amantii waaqeffannaattis akkuma lammii biyya keenyattis ni awwaalama yaa ta'u malee hordoftoonni amantii waaqeffannaa iddoo awwaalchaa magaalaa san keessatti waan hin arganneef lafa awwaalchaa waan hin qabneef armaan durallee gaafataa turanii hanga ammaatti deebiin kun waan hin deebineef bulchiinsa magaalaa dhaquudhaan kantiibaa magaalaa gaafatanii turanii yaa ta'uti taateen kun erga ta'ee iddoodhuma awwaalcha islaamaa magaalaa san jirutti akka awwaaluun danda'amu kantiibaan hordoftoota amantii waaqeffannaatiif himanii erga boolli qotamee namni kun akka awwaalamu garasitti qajeelee akka achitti awwaaluun hin danda'amne hordoftoonni amantii musliimaa iddoo awwaalchaa dhaquudhaan namoota awwaalcha sanii boolla san qofforan biyyeetti deebisuudhaan dirqisiisanii akka boolli sun duuduu fi namni waaqeffataa ta'e kun akka iddoo sanitti hin awwaalamne dhorkanii inni kun gadda guddaa nutti dhaga'ame maaliif lammiin keenya uummanni keenya hoggaa du'ee walii birmateet walii gaddeeti wal awwaalaa kan dhagaa turresi as deebii hoggaa deebinu immoo yeroo ammaa kanatti nama hordoftoota amantii waaqeffannaa ta'e iddoo tokko tokkotti illee rakkoon kun nu mudataa tureera isallee ni kaafna amma obbo Bilisummaa Dhaabaa eenyu waan jedhamuu fi hojii akkamitti hojjetaa turan fi du'a isaatiin wal qabatee taateen ta'e maali kan jedhu waa'ee lakkiyatti dabarsaa dhimma kanarraa gad fageenyaan dubbannaa mee obbo Faayisaan obbo Bilisummaa Dhaabaa akkamittiin beektu isa du'a isaaniitiin immoo wal qabatee taateen ta'e maal fakkaata waan jedhu kana hordoftoota yuutuubii keenyattiif ibsa godhame. Hunda dura obbo Bilisummaa Dhaabaa yookaan abbaan gulallee du'aan inni biraa dhabamuu isaaniitiif gadda natti dhaga'ame akka nam tokkotti ibsuun barbaada. Obbo Bilisummaa Dhaabaa jechuun miseensa hordofaa amantii waaqeffannaa Harargee Bahaa magaalaa Gurawaati. Galma magaalaa Gurawaa keessatti argamtu gadi dhaabuudhaan nama aadaa duudhaa uummata isaa deebisee gadi dhaabuudhaaf tattaafachaa ture tattaafataa jirudha jechuudha. Miseensa hordofaa amantii waaqeffannaa kanatu nu jala dhabame dhibee isaatiin biraa dhabne haa ta'u duuti heera uumaa taatus namni akka malee fi heera malee osoo guyyaan hin gahin yoo nama biraa dhabame gaddi numa namatti dhaga'ama. Erga du'e immoo ayyaantummaa isaa dhaloota keenyaaf yaa hafu jechaa kaayyoo inni aadaa duudhaa abboota keenyaa
heera warra abbaa Oromoo itti fufsiisuudhaaf baratee barsiisaa ture san dhaloonni kun galmaan ga'uu malee nama du'a sibiilaa dhabame homaa gochuu hin dandeessu. Wanni gochuu dandeessu kaayyoo isaa galmaan ga'uudha jechuudha. Kaayyoon immoo duudhaa fi amantii Oromoo ganamaa kan gurraachaaf rakkaa amantii waaqeffannaa hawaasa keenyaan ga'u ittiin jiraachuudha jechuudha. Egaa kana wal qabatee du'a obbo Bilisummaa dhaabatiin taateen ta'e babal'ina amantii waaqeffannaa keessatti tajaajila amantiin tokko argachuu qabu heeruma biyya kana keessa qajeelfama biyya kana keessa ni jira. Haa ta'uutii akka amantii waaqeffannaatitti hangana guddaa qunnamaa jira. Harargee bahaa qofa miti godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessa ni jiru. Isallee booda irratti akka ajandaatti kaasuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'uutii iddoo awwaalchaa waan hin qabneef obboleeyyan keenya amantii Islaamaa hordofan ka hawaasni keenya Oromoo naannoo san jiru amantii Islaamaa hordofan bakki awwaalchallee kan jiru kanuma isaaniiti. Yoo qabaanne akkuma amantii kamiyyuu iddoo awwaalchaa mootummaan nuu kenne tajaajila irraa arganna jechuudha. Namni keenya yoo du'e du'aa keenya reeffa du'aa keenya ni awwaalanna jechuudha. Hamma mootummaan nuu kenne gaafii nuu deebisutti immoo bakka obboleeyyan keenya itti awwaalaman warra waliin jiran warra lafee takka taane warra wajjiniin oollee bulloo oolmaa bultii walii beeknu jiraadha waliin jiraatanii jireenya waliin jiraatanii du'aadha waliin lagatan waan ta'eef akka itti beekna jechuudha. Haa ta'uutii faallaa kana nu qunname jechuudha. Maaltu nu qunname asitti hin awwaaltanidha. Maal jennaani waaqeffataa waan ta'eef bakka Islaamni awwaalamutti awwaalamuun qabu taatee rifaasisaa waan godhamuu hin qabnetu godhame jechuudha. Reeffa obbo Bilisummaa dhaabaa karaa qaama mootummaatiin mari'atamuudhaan namoonni naannoo sun jiran warri amantii san gaggeessan hawaasni isaan jala jirurree du'aan amantiin qabu waan ta'eef yoo asitti awwaalaman rakkoon qabu jedhee hamma hawaasni dubbachaa jirutti hawaasa nuti sin caalaa hubannoo qaba nuti amantii kana oofa jedhaniis reeffi sun akka achitti hin awwaalamne godhanii bulchiinsi nama du'ee eenyummaan isaan beekamne reeffallee karaattuu arge bulchiinsi awwaaluuf dirqama qaba. Inuma awwaalaa nama bakka awwaalchaa dhabe silaa tajaajila kaleessa amantiin tokko argachuu qabu osoo kennuu qabanuu isaanuun kennine kallattii kaanii obbo Bilisummaan reeffi obbo Bilisummaa iddoo biratti awwaalame jechuudha. Kuni taatee tibba kan Harargee bahaatti nu mudate jechuudha. Taatee rifaasisaadha. Obbo Bilisummaan immoo kan nama seenati jechuudha. Kan nama seenati hojiiwwan gurguddaa hojjetanii du'a isaati irratti illee taatee kunillee seenadha. Hawaasa waliin jiraatu kallattii adda addaatiin adda qooduun akka hawaasni kun waliin jiraanne gochuuf yaaluun hawaasa walitti hammeessuuf yaaluun waan amantiin hin ajajne waan heerri biyya kanaa hin ajajne namoonni raawwachaa jiran jechuudha. Yoo amantiin kana ajajallee ta'e amantiin kana ajaja yoo jiraate ani hin beeku biyya kana keessatti sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Namni du'e awwaalamuu qaba jechuudha. Du'aan amantiin qabu mootummaan immoo heera biyya kanaa kabajuullee kabachiisuullee amantiillee walqixa ilaaluu dirqama qaba jechuudha. Egaa mootummaan heerarraa ni qaba. Heerri ni jetti qaama raawwachiisuu bira rakkootu jira jechuudha. Kuni maalirraa maddeedhama? Tokko tokko nuu irraa dubbanne kuni babal'ina amantii waaqeffannaarraa inaafan hin jira jechuudha. Abbootii amantaa obboleeyyan keenya amantii biraa hordofan bira sirriitti mul'ata jechuudha. Waaqeffataan Oromoo maaliif amantii ganamaa isaatti deebi'aa? Maaliif asii baatu? Maaliif amantii waaqeffannaa hordoftu? Warri jedhanii jiru jechuudha. Amantii waaqeffannaa irratti maaliif xiyyeeffatan jennaan kaleessa Oromoo waa waaqeffataa ta'eef. Amantiin kun amantii kalaqa Oromoo waan ta'eef namni garanatti yoo dhufe baay'ee ni balaaleffatu irratti hojjetu yoo namni achi du'e akka awwaalchaan arganne godhu kuni maalidhaa fi nagaa osoo hin taane takkaa hubannoo dhabuudha.
walqixxummaa amantiitti kabajuu dhiisuu itti amanuu dhiisuu irraa ga'a. Lammata immoo ana malee ati hin jiraatin jechuun Waan fudhatama hin qabne. waan fudhatama hin qabne jechuudha. Hin danda'amu jechuudha akka Hin addunyaa. danda'amu jechuudha. Kanaaf waliigalatti wanni Harargee bahaatti ta'e iddoo biraattis ta'eera. Garuu kan miilanaa kun baay'ee na dhukkubseera jechuudha akka nama dhuunfaa tokkotti. Fayyaa ta'ee gaawwanni guddaan akkuma atu kaaltee obbo Bilisummaa Dhaabaa barsiisummaadhaan hojii amantii waaqeffannaa kana barsiisaa turee jira. Sadarkaa hojii garaagaraatti galma gaara mul'ataatti irraa kaasee hanga konya amantii waaqeffannaa Oromiyaatitti tajaajila garaagaraa nama godhaa ture. Nama aadaa fi duudhaa uummata isaa deebisee gadhaabuudhaa fi hojjetaa ture. Dhaloonni keenya kaasirritti waan kana irraa quba qabaa. Wanti baay'ee irraa dubbannu jiraachuu baatus wanni akka laayyootti bira darbuu hin barbaanne uummanni keenya hoggaa namni nama biraa du'e du'a umurii malee kana gartee nama gaddisiisa nama rifaasisa. Obbo Bilisummaan nama hojjetee hin quufne nama aadaa fi duudhaa isaa akka yaadutti hojjetee hin quufne nama sadarkaa dargaggummaatti du'a tasaan du'anii yaa ta'uti immoo nama hoggaa du'e namuu walumaa birmateetu walii gaddeet wal awwaalaa ture. Uummanni Oromoo ka agartee iddoon itti awwaalcha waliin dhorke jennu seenaa gubbaarratti beeknu hin jiru. Asittiin awwaalamin jedhee wal dhorkaas hin turre walii gaddeetu wal awwaalaa ture jechuudha. Yaa ta'uti garuu yeroo asaanaa kanatti sochii babal'ina galmoota amantii waaqeffannaa dhaloonni haaraan kun gara eenyummaa isaa gara duudhaa isaa karaa fuula abbaa isaa deebi'uudhanii dureewwan amantii garaagaraa barsiisonni amantiiwwan garaagaraa dhiibbaa garaagaraa yeroo godhuudhaan yaalantu mul'ataa ture. Dhiibbaan isaan immoo kallattiidhaan godhan kun lafa awwaalchaa addatti dhabuu hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa kan ka'e yeroo hordofaan amantii waaqeffannaa tokko du'u dhiibbaa akka inni hin awwaalle akka inni hin awwaallamne godhuudhaan qorqalbii uummata sanaa cabsuudhaaf yakkoo garaagaraa godhuudhaaf nama asitti awwaallamuudhaaf maluu mitiin jechuudha. Nagartee namoonni adda addaa gara amantii kanaatti akka hin deebine godhuudhaaf yeroon adda addaatti yeroo 5-6 tokko mul'atee jira. Yaa ta'uti egaa wanti adda nama godhu obbo Bilisummaa Dhaabaa kuni egaa akka iddoo awwaalcha dhiyeenya jireenya isaatiitti akka awwaalamuuf kantiibaan magaalaa sanillee kallattii kaa'ee jira jechuudha. Kantiibaan magaalaa sanii waaqeffattoonni iddoo awwaalchaa mataa isaanii waan hin qabneef iddoodhuma awwaalcha uummanni magaalaa sanii baay'inaan itti awwaalamutti akka awwaalamuuf kallattii kaa'ee gaaffii kana kan waaqeffattoonni dhiyaasafii turanii deebisuudhaaf hin dandeenye rakkoon kun seenan akka awwaalamuuf yaalii godhanii jiru jechuudha. Kallattii isaan kaan kanarraa ka'uudhaan egaa hordoftoonni amantii waaqeffannaa kun iddoo sanitti iddoo awwaala uummata keenyaa islaamaatitti akka awwaalamuuf boolla qotame san dureewwan amantii islaamaatti dhufanii dirqisiisuudhaan warra boolla qofforuuf beesan biyyatti deebisanii akka duchan godhame jechuudha. Hordoftoonni amantii waaqeffannaa kun kan waan godhan hin qaban malee mootummaatti iyyatanii kantiibaatti deebi'anii dubbisanii dhimmi kun dhugumatti kan nama gaddisiisa nama mararaa maaliif dhaloonni tokko akkana wal godhuu hin qabu jechuudha. Dhaloonni keenya daba abbootiin amantii bakka kamittiyyuu godhan sirriitti jabeessee irraa of eeguu qaba jechuudha. Beekuu qaba. Beekuu qaba. Maaliif amantii kama hoogganu kama barsiisu kama geggeessu taateewwan akkanaa kun fudhatama hin qaban jechuudha. Hammeenya hawaasa keenya addaa fageessuudha. Hammeenya hawaasa keenya keessatti dhukkuba fidu malee nagaa fidu jaalala fidu waan agartee waan illee jaalatu miti jechuudha. Kanarraa ka'uudhanii iddoo biraatti ammallee bulchiinsi magaalaa Gurowwaa sun namni kun akka awwaalamu kallattii kaa'een boolli qotamee
iddoo lammataatitti lammata boolli qotamee awwaalamee inni kun kaa guddaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaatti illee itti dhagahamee yaada isaanii miira isaanii ibsachaa turanii wanna Oromoo keessatti dhagahamuu malee armaan durallee dhageenyee hin beekne awwaala walii irra dhaabbatee Oromoo wal awwaala malee awwaala wal dhorkee boolla qotametti dirqamaan biyyee deebisiisanii asitti awwaaltanii jechuun kun waan dhageenyee hin beekne kun salphina guddaa namoota lubbuun jirra jedhanii dhiibbaa kana geggeessaniiti. Baay'ee nama akkuma jenne immoo hawaasa jireenya waliin qabu kan jiru walitti godhu kan gammachuu waliin dabarsu gaafa gaddaa akka wal biraan dhaabban akka waliin awwaalle reefi nama du'ee akka iddoon arganne gochuun hammeenya guddaadha. Hammeenyi kun maal irraa madda jennaani ofittummaatu jira jechuudha. Ofittummaa amantii kaan dhiibanii amantii fi ol qabuutu mul'ata jechuudha as keessatti. Kun immoo eenyurraa madda jennaani dureewwan amantiiti jechuudha waan kana kan godhan. Hawaasni keenya amantii kam keessa yoo jiru keessattuu Oromoon jechuudha shira kana gadi fageessee beekuu qaba jechuudha. Gadi fageessee beekuu qaba. Dureewwan amantii tokkaa jennu dureewwan amantii hundi gochaan kun ittiin dhagahamu jechuun hin danda'amu. Hundillee hin godhu jechuudha. Amma waggaa dureewwan amantii jennuyyuu hundaa miti. Namoonni lammiidhaaf dhala namaatiif adoodan ni jiru jechuudha. Warri namummaa qaban. Warri namummaa ilaalcha namummaa qaban ni jiru jechuudha. Warri immoo agartee amantii malee hin jiraatin jedhanii akka godina Harargeetti yoo fudhanne hin turre jechuudha. Taateen akkanaa armaan dura hin turre. Waaqeffataan tan duras du'e ni jira awwaalamaatu ture jechuudha. Asiikii kana dhiibban babal'ina sochii amantii waaqeffannaa kallattii baha Oromiyaa kanatti godhamurraa kan ka'e ilaalcha kana agartee nama keessa cabsuudhaaf aadaa fi duudhaa isaatti akka dhaloonni kun hin deebine godhuudhaa fi karaa danda'aniin kallattii garaagaraatiin dhiibbaa hawaasa hordofaa amantii waaqeffannaa irratti godhaa kan mul'ataa jirudha. Namoonni sirriitti gadi fageenyanis ni beeka. Waan kun fudhatama qabu sirrii miti. Uummanni keenya ilaalcha amantii fedhe na baasa naaf ta'a jedhee uummanni barate geggeessuu mirga qaba. Irri mootummaa hin deeggaraa. Yeroon har'aa ni deeggaraa. Amantii kana dhiisisa fudhadhu jechuun namaan hin danda'amu. Mirga namaa tuquu hin danda'amu. Kun waan mirga heerri mootummaa biyya keenya akka nu gonfachiise namuu beekuu qaba. Yaadonni akkanaa kun fudhatama hin qabu. Waan kana cimsinee kan morminuudha. Akka lammii tokkottis kanumatti aansee wanti duwwatti deebinee sochii babal'ina amantii waaqeffannaa keessatti nu yaadachiisu jira jechuudha. Armaan durallee naannoo godina Shawaa Lixaattis bara 2012 akka lakkoofsa biyya kanaatitti marsaa lamaaf aanaa Adaa Bargaa keessatti maanguddoo gan agartee 79 kan ta'an obbo Abdiisaa Sarmuu namni jedhamu du'anii bakka itti dhalatanii guddatanii umurii isaanii jaarsummaa ilmaan itti horatanii qabeenyaa itti horatanitti iddoo awwaalchaa dhorkanii yeroon itti ooyiruu isaa keessatti awwaalame yaadannoo yeroo dhiyooti. Akkasumas agartee shaambal Magarsaa kan jedhamullee garuma Adaa Bargaa Tulluudhuma biyyoo keessatti ooyiruu abbaa isaa irratti awwaalame jechuudha. Sababa waaqeffataa ta'e. Sababa waaqeffataa ta'ee fi iddoo awwaalchaa akka waaqeffataatti waan hin arganneef gaaffii waaqeffattootaa furuudhaaf agartee magaalota adda addaati irratti aanaalee adda addaati irratti gandoota adda addaati irratti fedhiin hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een gatii kennanii fi rakkoo hubatanii furmaata kaa'uudhaaf fedhiin qabne rakkooleen kun hawaasni keenya akka saaxilamus godhaa jiru. Hordoftoonni amantii garaagaraatis uummanni kun iddoo awwaalchaa akka hin qabne odoo beekanu magaalaa san keessatti aanaalee san keessatti waaqeffattoonni iddoo awwaalchaa akka hin qabne odoo beekanu bakka kanatti hin awwaalamtu jechuun dhiibbaa ammana ga'u geggeessuu jechuun waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Iddoo awwaalchaa odoo waaqeffataan qabaate namni bakka san geessu hin jiru jechuudha. Iddoo nama qabu san irratti awwaalaa jechuudha. Garuu bakka awwaalchaa naannoo keenya jiru sanitti namni keenya waggaa toora sanitti du'e waan iddoo awwaalchaa biraan qabneef geessuun keenya dirqama ta'a jechuudha.
jaalanneeti miti jechuudha. Deebii dhabuu keenyarraa ka'uudhaan jechuudha wanni sun kan ta'u. Hawaasni keenyas kana beekuu qaba jechuudha. Bakka awwaalchaa argannetti namuu iddoo awwaalcha amantii kiristaanattis haa ta'u islaamattis haa ta'u awwaaluudhaaf fedhii qabu hin jiru jechuudha. Wanti nama gaddisiisu gadi fageenyaan iddoo awwaalchaa waaqeffataan akka hin qabne iddoo beekanuu nama waaqeffata ittiin awwaaltan jechuun waaqeffataa hin awwaalinaa jechuudha. Amantii waaqeffannaa immoo amantii lafa kanaa, amantii duudhaa biyya kanaa, amantii abboota keenyaa akka ta'e immoo seenaa gubbaarrattis namuu ni beeka, Oromoo kan ta'es ni beeka, Oromollee kan hin taanes sirriitti ni beeka jechuudha. Kana malees amma gara Salaalee soo fudhatte hidhabuu abbootee keessatti Jarman Muluu Marga namni jedhamu iddoo awwaalchaa dhorkanii ooyiruu abbaa isaa keessatti awwaalamee jechuudha kunillee. Akkasumas sululta keessatti marsaa lama aanaalee sulultaa keessatti namni du'ee iddoo awwaalchaa irratti dhorkaan ta'ee qaamoleen nageenyaa mootummaa dhiibbaa godhuudhaanii namoonni lama sun akka bataskaanuma naannoo isaaniitti jirutti akka awwaalaman yeroon taa'ame yaadannoo yeroo dhiyooti jechuudha. Yaa ta'uti gara Harargee kana armaan dura sochiin akkanaa waaqeffataan yoo du'e hin dhorkane jechuudha. Hin dhorkameen beeku awwaalamaatuma ture taate yeroo jalqabaate jechuudha. Nama nu mudate kuni mee asirratti akka waliigalaatitti maaliif sitti fakkaatamee amma hawaasni keenya waan hubatuu qabu? Mee maal jettee yaadda amma rakkoo akkanaa kana hoggaa waaqeffataan iddoo awwaalchaa hin qabne akka beekan otoo arganuu awwaalcha kana dhorkuu jechuun kun mee miira akkamii hawaasa keenya keessattis uumaa ture? Mee maaltu sitti dhagahame kanarratti mee yaada akkamii dabaltame? Akkuma ati jette nu akka beeknutti akka hordofaa amantii waaqeffannaa tokkootti amantiin nama qaroomsa. Namni amantii beeku hayyuun amantii yookaan hordofaan amantii kamiyyuu waan amantii sanirraa waan amantii sun barsiistu calaqqisiisaa jechuudha. Akkas hawaasni amantii qabu tokko namni amantii qabaachuu qaba akka amantii keenyatti jechuudha. Namni kamiyyuu namni amantii qabnu bishaan gabatee irratti. Hawaasni kamiyyuu amantii qabaachuu qaba. Hawaasni kamiyyuu akka namaatti soo jenne namni kamiyyuu amantii qabaachuu qaba. Amantii qabnes hin jiru. Amantii qabnes hin jiru jechuudha. Amma amantiin maal barsiisa jennaan yoo amantii keenyarraa kaasne amantiin keenya namni akka waliin jiraatu. Akkuma amantii keenyatti dubbanna waan ta'eef. Akkuma amantii keenyatti dubbanna waan ta'eef. Amantiin jaalala. Amantiin rakkoo walirratti ilaaltu jechuudha. Amantiin qaroomina barsiisa. Barnoota gahaa kenna. Fayyaa barsiisa. Jaalala barsiisa. Waan hunda of keessaa qaba jechuudha amantiin. Faallaa amantii kanaatti faallaa amantii warri deeman kan amma nu yeroo dhageenyu amantiin kamiyyuu jaalala lallabaa itti dhageenya jechuudha. Amantiin kamuu jaalala lallaba. Jaalala jechuun immoo maal jechuudha hogganne? Faallaa kanaa ta'ee argame jechuudha. Hawaasa har'a waliin jiraatu kana yoo inni du'e iddoo awwaalchaan qabu achitti awwaalamuu dhage iddoo awwaalchaa dhorkatanii reeffa nama du'e salphisuu akka dafeen awwaalame tursiisuu nama gaddarra jiru dachaa gaddisiisuun nama gaddarra jiru olii gadi oofuun namni gana iyyannoof qaama mootummaa iyyachuu poolisiitti iyyachuu maaloo koottaa nurra awwaala nu ari'anii nu didanii isin gara nu godha gaafii kanaan dura hawaasni keenya qaama mootummaatitti hawaasni hordofaa amantii waaqeffannaa yookaan kooreeliin keenya galmoota adda addaa akkuma galmi banameen gaafii dhiyeessu. Gaafii tajaajila amantiin kamuu argachuu qabu mootummaa irraa nullee akka biyya kanaatti argachuu qabna waan ta'eef ni dhiyeessina ni dhiyaata jechuudha. Bakki itti waaqeffannu bakki galma itti ijaarrannu nu kennamuu qaba. Namni hiidhu'aa heera uumati iddoon awwaalchaa yookaan ujubaa nu kennamuu qaba jennee dhiyeeffannaa jechuudha. Akkuma galmi tokko banamuuni xalayaadhaan qaama mootummaa galmi tokko asitti banameera qaama mootummaa sadarkaadhaan jiru. Magaalaalee yookaan aanaaleetti jechuudha. Aanaalee gaafii lafaa qofaaf osoo hin taane qaama beekamuu qabu ni beeksisna jechuudha waajjira bulchiinsaaf nageenyaa. Maaliif dhimma amantii kan hordofuutu achi keessa jira waan ta'eef waajjira bulchiinsaa qaama nutti dhiyoo jiru waajjira gandaa kan hundumaa ni beeksifamaa jechuudha. Gaafa galmi har'a asitti baname iddoo akkanaa moo akka tajaajilli nu barbaachisaa jenna gaafanna jechuudha. Lafa awwaalchitees ta'e lafa ijaarsa galmaa ta'e.
lafa awwaalchas ta'e lafa galmaa kana deebiin nu deebisan jechuudha. Harkifannaan hin jira. Harkifannaan hin jira. Warri nu deebisa warri nu kennan immoo ni jiru ni kaasna jechuudha booda. Gaafiin iddoon tajaajila galmaa hordofaan amantii waaqeffannaa itti waaqeffatu akkasumas immoo yoo dee bakki itti awwaallamnu bakki itti nu deebi'e ni jira jechuudha. Bakki itti hin deebiin immoo ni jira jechuudha. Maaliif jennaan heerarra jira. Gaafiin kun maaliif nu deebi'uuti jennaani namoota amantii dawoo godhatanii achi keessa jiranii akka amantii waaqeffannaan babal'ifannetti achi hin babal'anne barbaadantu qaama mootummaa keessa jira jechuudha. Isaantu dhiibbaa kana godha malee. Isaantu dhiibbaa kana godha malee. Warra qajeelfamaan hojjetu iddoo adda addaatti deebi'ee. Arganneerra jechuudha. Yaa galatoman jechuudha isaan. Arganneerra jechuudha. Heerri mootummaa maal jedhaa dubbisanii beeku hubataniiru ija tokkoon nu ilaalaa jiru jechuudha. Bakka tokko tokkotti qaamolee akka amantii waaqeffannaan babal'anne Oromoon akka duudhaa isaatti hin deebine barbaada waliin harka wal keessa naqachuudhaan galma banuu irratti rakkoo ture. Galma mana kiraa argachuu irratti rakkoo ture. Kana hundumaa kan godhu abbootii amantaa hunda osoo hin taane akkuma duratti jenne warra shira qabantu jira jechuudha. Warra duudhaa fi aadaa Oromoon jaalanne. Shirri nama du'e awwaalcha dhoobu. Awwaalcha dhoobu. Ol immoo hin jiru. Warra jiraa keenya sobanii afaan jaalatan warra gaafa du'en immoo nu salphisuuf fiigan jechuudha. Dhiibbaan irratti godhuu yaalan. Dhiibbaan irratti godhuu yaalan jechuudha. Kuni maaliifi duutee awwaalcha dhabde du'anii awwaalcha dhaban bakka itti awwaalaman dhaban jedhanii hawaasni akka amantii waaqeffannaatti miseensa hin taane gochuuf waa yaalanidha jechuudha. Namni du'a lama du'a beektaa. Jiraadhaan kan du'e jira. Jiraadhaan du'aan baay'ee jira jechuudha. Du'aan du'eera kan jiru gaddisiisuu fi namni nama awwaalcha dha'u immoo nama akkamiiti? Nama kan du'e. Nama du'e namni nama du'e awwaalcha dha'u nama akkamiiti? Dhuguma amantii sun akkana jetti. Dhuguma du'aan amantii qabaa? Dhuguma namni yoo du'e akka hin awwaallamne amantii sun dhorkiti? Hoggayyaan gaaffii guddaadha jechuudha. Gaaffii guddaadha. Hin jiru waan akkanaa jechuudha. Kuni shira ittiin amantii waaqeffannaa akka hin babal'anne yoo babal'ate hawaasa amantii san hordofu irratti dararaa kan geessisanii waan kanaaf jechuudha waan biraa of keessaa qabu jechuudha. Waan biraa of keessaa qabu. Kana kan hawaasni keenya sirriitti ni beeka. Kaleessallee beeka har'allee ni beeka jechuudha. Amantii waaqeffannaa amantii har'a dhalatee miti. Amantii har'a dhufee miti. Amantii eessa dhufee miti. Amantii lafa kanaati. Amantii biyya kanaati. Warra gurraacha Afrikaati. Amantii Oromooti jechuudha. Haa ta'uuti akka sochii amantiin biyya kanaatti socho'uu eegalee galmoota bannaan uummanni gara aadaa isaatti deebinaan gara duudhaa isaatti gara amantii isaatti deebinaani shirri kun dalagamuu jalqabee jechuudha. Meemma dhiibban isaa yaadan kun fakkeenyaaf awwaalcha dhorkinee uummanni kun gara amantii waaqeffannaa akka hin deebine qalbii cabsinaa dhiibbaa irraan geenya jedhanii abbootiin amantaa garaagaraas mari'atee hoggaa mootummaa illee mariisisu yaa awwaallamu boodatti furmaana geechinaa furmaata hin kenninaa fi jedhanii yeroo kadhataa turan faatu ture akka mootummaatti hin dirqisiifnu garuu immoo akka isaan rakkoo kana furan ni gaafannaa jechuudha. Egaa amma aadaa bargaafaatti yaadannoo yeroo dhiyooti yeroo kadhatan didaa turanii kunis amma Harargeettis hoggaa fudhatte kantiibaan kallattii kaa'ee hin didame. Wanti kun yeroo kana hunda deemamee qorqalbii uummata keenyaa cabsanii dhaloonni keenya gara amantii keenyatti deebi'aa jiru kun akka ittiin deebine godhuu irratti dhiibbaa humna jedhanii hoggaa yaadan ni danda'amaadha wanni kun. Awwaalcha si dhorkuudhaan hawaasummaa adda addaa keessatti dhiibbaa sirraan ga'uudhaan akka lammii kanaatitti waan argachuu qabdu si guruudhanii mirga keetitti darbuudhanii waan kee waan agartirraa dhaloota kana duubatti deebisuun ni danda'ama yoggaa jenne hin danda'amu jechuudha. Odoo danda'ama ta'e uummanni Oromoo amantii waaqeffannaatti deebi'ee amantii waaqeffannaa bifa kana latuu hin danda'u jechuudha. Uummanni Oromoo aadaa kiyya jedhee afaan kiyya jedhee seenaa kiyya jedhee eenyummaa kiyya jedhee dagaagfachuu guddifachuu heeraan mirgi isaa eeggamee akka waan isaa gaggeeffatu sadarkaa jedhamu kanarra hin gahu.
namoonni daba adda addaa yaadan daba isaaniitti irraa dhaabbatanii akka namaatti dhaabbatanii of laalanii rakkoon tokko waggaa nama tokkorra ga'e maatii tokkorra ga'e maatii sanirraa rakkoo san qooddatanii akka lammiileetti wal bira dhaabbatanii akka Oromootittis immoo addatti walii birmatanii akka agarte rakkoo keessa wal baasan bal'oo irrattis gaddoo irrattis akka quba wal qabaatan waan jennu akka amantii teenyatti nu barsiifte jechuudha amantiin teenya. Mee kanaan wal qabsiifnee walumaa galatti hawaasa hordofaa amantii waaqeffataatiifis hawaasa keenya hordoftoota amantii biraatiifis abbootii amantii biraatiifis akka mootummaatittis dhaamsa qabdu ergaan dabarsitu mee gama keetiin maali? Heera biyya kanaa keessatti amantii wal qixa, namni illee wal qixa, namni kamiyyuu amantii barbaade hordofuuf mirga qaba. Namni immoo yoo du'e maal ta'a kan jedhu heera biyya kanaa keessatti illee tumamee jira. Aadaa safuu biyya keenya keessatti illee ni jira, baramaadha jechuudha. Namni duunaan namni hin gaddama, namni walitti birmataa, walirraa awwaalaa, gadda walirraa baasaa jechuudha. Jabaadhu waliin jedha jechuudha. Irraa fi waliin jedha. Irraa fi waliin jedha jechuudha. Hawaasa Oromoo keessatti kanatu baratame. Hawaasa biraallee fudhate kanatu jira malee nama sirraa du'e sii gadda sitti jiru hin awwaallattu jedhee gadda gaddarratti heeboo qabatee si fuulduraan dhaabbatu jechuudha. Biyyatti dhalatte irratti warra waliin dhalatte keessa irratti obbolaa wakkeetirraa wanni akkanaas hin qunnamu jechuudha. Yoo hawaasni keenya hubannoo argate immoo ni furama jechuudha. Yoo mootummaan dhimma kana dhaggeeffatee gaafii hordoftoota amantii waaqeffannaaf deebii kenne ni furama jechuudha. Nuti iddoo awwaalchaa argannaan namni yoo nurraa du'e itti awwaallaa waan dhagnee obbolaawwan keenya rakkisnuuf hin qabnu jechuudha. Nama du'e hin awwaalinaa heerri jedhullee hin jiru amantiin jedhullee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Shirri godhamaa jiru dhiibba amantiin tokko maa guddata? Maaliif hawaasni nu keessaa bahee amantii biraa keessa gala? Keessattuu amantii waaqeffannaa jedhamee namoota muraasan akka piroojeektiitti bocamee deemaa jiru waan ta'eef kana sirriitti beekna nuti jechuudha akka miseensa waaqeffataa tokkootti jechuudha. Hawaasni keenya kana hin beekaa waan hordofaa amantii waaqeffannaa kana odoo ofirra ilaalin nama gaddisiisullee gaafii namatti uumullee odoo baay'ee ofirra ilaalin obsumaan gaafii qabu mootummaatti dhiyeeffachaa taatee achitti uumame san hawaasa naannoo san barsiisaa hawaasa waliin jiraate oolmaa bultii walii qabu warra gabaa tokko waliin ba'u warra burqaa tokko bishaan tokko waliin waraabbatee dhugu warra ciibsaa tokko waliin qabu warra waliin jiraatu hawaasa magaalaas ta'e hawaasa baadiyyaa warra jireenya waliin jiraannu waliin jirraan jireenya sobaayii akkamitti du'aan keenya wal balfaa jedhee hawaasa naannoo san jiruuf hubannoo kennuu qaba jechuudha miseensi keenya. Tokko kan lammata abbootii amantaa muraasa shira kana xaxanii dhiibbaa akkanaa uuman kana hordofaan amantii isaanii jala dhaabbachuu qaba jechuudha. Ilmi abbaa abaluu du'ee awwaalcha dhorkitee boru eenyu wajjin jiraachuuf. Reeffa eenyutu waraabessa nyaachista jechuudha. Awwaalcha dhorkitee duuti heera uumati awwaallachuun immoo heera keenya irra jira. Heera biyya kanarra jira. Safuu biyya kanaa ture. Safuu biyya kanaa irra jira. Namni yoo du'e maal ta'an? Inni awwaalama. Guyyaa. Kanaafi hawaasni hordofaa amantii sanii shira akka ta'e jala dhaabbachuu qaba jechuudha. Shira laal soba. Soba namni du'e akka hin awwaalamne kan jedhu hin jiru jechuudha. Du'aan illee amantiin qabu jechuudha. Bakka kanatti hawaasni kamiyyuu hubannoo argachuu qaba jechuudha. Miseensi keenya asirratti hubannoo wal fakkaataa qabaatee gadda kanaan dura tures dabarsineerra ammas nutti dhufeera gadda irratti gadda caalu ta'e immoo taateewwan akkanaa kana jechuudha. Taateewwan akkanaa kana jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya asirratti hubannoo kanaan deemuu qaba jechuudha. Gama mootummaatiin ani ergaan ilaamu heerri biyya kanaa yoo kabajame hawaasaaf illee ni tola. Dhugaan ni tifkama. Lammii qaroomii ijaaruu dandeenya jechuudha.
lammii qaroome ijaaruuf immoo waan ofii tumne waan ofii qabnu kabajuu fi kabachiisuun dirqama ta'a jechuudha. Heera biyya kanaati irratti amantiin kamuu walqixa tajaajila hawaasummaa yookaan tajaajila amantiin tokko qaama mootummaarraa argachuu qaba jechuudha. Amantii waaqeffannaa wanni addatti dhorkamuuf hin qabu jechuudha. Akkuma iddoo biraatitti gaafiin kun nu deebi'e bakka iddoo tokko tokkottis deebi'uu qaba jechuudha. Amma baay'inaan kan iddoo awwaalchaa gaafii gaafannuuf deebiin argannu jechuudha. Kuni qaamoleen raawwachiisan hojiitti irratti rakkoo qabu jechuudha. Deebiin hin deebisan jechuudha. Maalirraa ka'a jennaani duratti kaasetan ture. Amantii ofii achi keessan warra laalantu jira jechuudha. Warra inaafantu jira jechuudha. Kan akkana godhu warra abbootii amantaa jedhan muraasa fi qaama mootummaa keessaa namoota muraasa harka wal keessa naqatanii kan irratti raawwachaa jiru jechuudha. Mootummaanis yoo himattu yoo komattu qaama ofii qofa dhaga'uun qabu jechuudha. Qaama hawaasallee dhaga'uu qaba jechuudha. Komii gara lachuu dhugaa jirtu hubachuu qaba jechuudha. Kanaaf dhugaa hawaasa kana dhugaa hordofaa amantii waaqeffannaa yoo dhiyeessinu yoo komannu wanti sun akka sirraa ofii malee balaaloodhaaf akka hin taane illee sirriitti jala muramee beekamuu qaba jechuudha. Balaaloodhaaf miti yaa sirraa'udha. Kanaaf hordofa amantii waaqeffannaa gaafii dhiyeesseef akkuma amantiilee biraa deebii argachuu qaba jechuudha. Heeratu nuu kenne. Heera biyya kanaatu kenne. Akka salphaatti nuuni biyya kanatti soo ta'e lafeen abboota keenyatti jajjabeeti. Namni kamiyyuu amantii barbaade hordofuu qaba. Aadaa fi duudhaa isaatiin jiraachuu qaba. Afaan isaa dubbachuu qabaanii aarsaan kaffalameeti hin beeku. Abbaan barbaade fuudhee namaan kennine jechuudha. Oromoon itti qabsaa'eeti jechuudha. Haqa ammoo kun heerarra jira. Heerri kun haa kabajamudha. Akkuma amantii kamiitiyyuu walqixaa ilaallamnudha. Kanaaf dhiibban maqaa mootummaatiin qaama mootummaa keessaa fi namoota shira xaxaniin namoota muraasan godhamu loogii amantiiti waan ta'eef dhiibbaa amantiiti waan ta'eef nurraa dhaabbachuu qaba. Bakki kuni komiin hawaasaa kuni dhaga'amuu qaba. Gaafa kuni dhaga'ame walqixxummaan amantii mirkanaa'e jenna jechuudha. Kanaaf bakka kanatti dhiibbatu jira waan ta'eef gama mootummaatiin komiin keenya kun dhaga'ame tokko gaafiin nuti iddoo awwaalchatii fi bakka galmatti ijaarannu gaafannu akkuma iddoo tokko tokkotti nu deebi'aa jiru nu deebi'uu qabaadha. Rakkoodhaan nu eeguun hin barbaachisu. Guyyaa sana furmaata qaamni nageenyas qaamni mootummaas hojii rakkachuu hin qabu. Deemee warra amantii biraa rakkisuu kadhachuu hin qabu. Isaan hin diduu isaan hin kadhatu. Namni keenya ka baay'een maasaa isaarratti awwaalamaa jira. Iddoo garaagaraatti akkuma amantii tokko lafti kun lafa Oromooti. Walumaan irra jiraanna. Lafoota abboota keenyatti dhorkatamuu illee hin qabnu jechuudha. Biyya kana biyya namni akka barbaadetti sobee miilaan milchee lafa qabachaa jiru kana nu qabachuu illee wallaallee lafa Oromooti. Lafti Oromoo akka qisaasa'u illee hin barbaadnu jechuudha. Akka qisaasa'u akka malee akka qabamu dhalootatti irra jiraata. Boru dhaloota dhufaa jechuudha. Lafti biyya kanaa dhaloota dhufuuf warra har'a jiraatu qofa osoo hin taane warra ilmaan keenya dhaalchisnuudha nuti. Lafa awwaalchanis fixee akka barbaadetti garee wayii qabatee lafa fixee biyyatti mootummaa rakkisu biyyatti hawaasa rakkisu akka taatullee hin barbaannu jechuudha nuti. Qabeenyi uumamaas ta'e qabeenyi kamiyyuu tifkamee madaala isaa eegee namni kamiyyuu akka irraa fayyadamu barbaanna. Amantiin keenya kana gorsite jechuudha. Mootummaan kana hubatee gaafii waaqeffattootaa galmoonni keenya galmoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa sadarkaadhaan qaama mootummaa gaafatan deebi'uu qabaa jechuudha. Akka lammii kamiittiyyuu mirgi lammii kamiyyuu kabajamee akka jiraatu qaamni raawwachiisu dirqama isaa akka bahu mootummaan xiyyeeffannoo itti kenne gaariidha kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada jechuudha. Fayyaa ta'ee egaa walumaa galatti
tokko lama sadii jechuudhaan qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhaamsa dhaamuu barbaannaa waan dhaamsa irratti waan dabalus yoo jiraate tokkoffaa irratti hawaasni hordoftoota amantii waaqeffannaa waaqeffattoonni bakka hundaa'uu gaddatti dhaga'ame miiratti dhaga'ame ibsachaa turtan hundi keessanuu jajjabinaan akka irraa haftan hawwii keenya dabarsinaa. Hawaasa hordofaa amantii biraa gaggeessitoota isaaniitiif illee namoota muraasa dhiibban kun akka dhalatu karaa adda addaatiin hordoftoota amantii waaqeffannaa irratti dhiibbaa gaggeessanis wanni itti dabaluu fi akka obboleessa isaanii tokkotti yookaan immoo akka barsiisaa amantii waaqeffannaa tokkotti nuti dhaloota tokko nuti lammii tokko jiruudhaanis du'aanis warra hiree tokko warra agartee walawwaan warra wallagatu miti warri bakka kursiif hin malu anaaf malee waliin jedhu miti dhiibbaa kamiyyuu gaddi kamiyyuu oduu nurra ga'ee warra furmaata walii kennu warra wal baraaru warra wal furu malee warra wal dura dhaabbatee bifa kanaan bakka kanatti na waaltanii obboleewwan keessan boolloo qotee boolloo kanatti biyyee itti dachaasaa yookaan biyyee isinitti dachaafna jecha jedhu kana jecha dhaloonni waliin hin jenne jecha seenaa keessatti illee dhageenyee hin beekne waan ta'eef yaadota akkanaa kanarraa akka deebitan dhaamuuf hin barbaada. Hawaasa bal'aa hordofaa amantii birootiifis immoo namoota dhiibbaa akkanaa godhan kana dura dhaabbachuudhaan dhaloonni kun akka waliin jiraatu akka gadda walii waliin qooddatu akka fayyaa walii nagaa walii jaalala walii qabaatu akka gootan namoota kana saaxiluudhaan jibba isaan afarsan kana akka afaanitti qabdanan gabaabinumaan yaadaatti dhaamta irratti dabala. Qaamolee raawwachiiftuu mootummaatiin immoo aanaalee fi magaalota garaagaraa irratti qixa gaafanneen gaaffiin lafa awwaalchatis iddoo galma waaqeffannaatis nuu kennamaa jira. Mootummaan tokko maqaa kan biyya kana keessa jiru hanqina namootatiin amantiitti jechuudhaan aangoo qabanitti fayyadamanii iddooleen rakkina akkanaa kanaaf nu saaxilan kun xiyyeeffannoo mootummaan illee itti nuu kennee amantii waaqeffannaatiifis erga iddoo awwaalchaa dhuunfaa jedhani nu iddoo awwaalchaa dhuunfaa jennee waliin jiraannaa gaafa duun immoo addatti ilaalcha jirullee hin qabnu jechuudha. Warri waliin nyaatu warri waliin jiraatu gaafa duun akkamitti du'a wal lagata. Du'a walii lagata awwaalcha walii lagata awwaallamee immoo wal lagata du'a wal lagata waan jedhu san hin qabnu garuu namoonni adda addaa dhiibbaa waan nurraa ga'aniif qaamolee raawwachiiftuu kana hubatanii iddoo awwaalchatis akkuma amantii biroo akka deebii kanaa nu deebisan iddoo waaqeffannaatti illee akkaataa gaafanneen akkaataa babal'ina amantii waaqeffannaatiin akkaataa waaqeffattoonni gaafataniini akka deebisan amantii tun amantii lafa tanaati amantii abboota keenya jechuudha nu hundaafuu aadaa teenya duudhaa teenya eenyummaa keenya seenaa keenya qaamoleen kana hin kabachiifne qaamoleen kana hin jaalanne duudhaa abboota isaanii hin jaalanne seenaa abboota isaanii hin jaalanne hin jiru jedhee nama jechuudha. Kanaaf qixa kanaan namuu hubatee anillee qoodan keessaa qaba wanni kun kiyya jedhee bakkoota adda addaatti akkuma namuu hubatee dhiibbaa armaan dura sirnoonni adda addaa irra gaansan yaadatee wanni nuti qabsoofneef kanaaf jechuudhaan deebii adda addaa nuu kennanii deebii malu nuu kennaa jiran qaamoleen adda addaa bakka adda addaatti dura dhaabbatanis akka deebii kana nu deebisanan dhaamuu fi barbaada. Irra caalatti hawaasni keenya garaagarummaa amantii garaagarummaa ilaalchatiin akka wal dura dhaabbatanii waaqeffattoota kana agartee warra itti yaaddaan odoo hin taane warra itti abdatan warra itti quufan warra agartee amantii waaqeffannaa lafeetti akka nuti amannu agartee dhaloota dhala namaa ta'uudhaan amantii nama kabaju dhala namaa ta'uudhaan ilaalcha addunyaa tanaaf amantii qabdu waan taateef dhugaa amantii tanaa baranii duudhaa uummata kanaa baranii amantii tana dhiibuu odoo hin taane akka amantii lafa tanaatti dubbatanii dhiibbaa hagana gahu akka irraan hin geenyeen dhaamsa dabarsaa fi namni waan Oromoo dhiibu namni amantiin Oromoo amantii lafa kanaati jenneerra
duudhaaf seenaa Oromoof keessaa qabdi jechuudha. Namni amantii waaqeffannaa dhiibu ofuma dhiibe jechuudha. Oromoon kaleessa waaqeffataadhaa waaqeffataa qofa miti kan beeku jechuudha. Alagaanis hin beekaa jechuudha. Namni kamiyyuu hin beekaa jechuudha. Gaafa amantii waaqeffannaa akka hin dagaagne akka hin babal'anne dhaloonni kun amantii isaa akka hin gaggeessine heera biyya kanaatti akka fayyadamne gaafa gootu ofuma dhiibaa jirta jechuudha. Cubbuu guddaa. Abaarsa ilmoo ofitti. Gara biraatiin aadaa fi seenaan uummata kanaa kan guddanne gochaa jirta jechuudha. Sodaa amantii kiyya irraa namni yaalaa haphata. Waan afaan kaadhuun dhabaadhanii shira namoota muraasatiin godhamu kuni dhiibuma dhaloota Oromoo irratti dhala keetii irratti fidaa jirta malee bu'aa hin qabu. Bu'aa hin qabu. Nuti warra wal dagatu miti. Warra wal dagatu miti. Kamiiniyyuu Oromoo waan wal dagatu miti. Oromoon garaagarummaa amantiitiin wal hin cabsu. Wal hin cabsu. Iddoo awwaalchaa wal hin horkatu. Waan nyaatu wal hin horkatu. Walii birmataa jechuudha. Abidda walirraa dhaamsa. Naasuun namoomaa kamiyyuu caalaa walii qabaa jechuudha. Amantii dura namummaa dursaa jechuudha Oromoo. Namatu dursa. Yoo namni jiraate amantiin jiraata jechuudha. Yoo namni jiraate amantiin jiraata. Yoo namni hin jiraanne amantiin sun maaliin hin gaggeeffama? Maalirra jiraata amantichi? Ilaalcha jedhu wallaaluu dhabuudhaan yookaan akkaataa ofiitti tolfatanii deemuudhaan kuni hawaasa keenya addaa fageessuudhaan waan godhamu waan ta'eef hawaasni keenya kaleessarree larree addaa fagaachaa hin jiru. Addatti immoo wanni amantii waaqeffannaa irratti hordofaa amantii waaqeffannaa irratti godhamu kuni xiqqoo gaarii mitiidha. Kanaaf hawaasni kamiyyuu mootummaa illee xiyyeeffannoodhaan laaluu qaba kan jennee fi irratti dubbannuuf kanaaf jechuudha. Kanumaa walumaa galatti waaqeffattoonni warra harka namaa ilaalcha amantii biraa hordofa jedhee lagatus miti warra du'a namaas lagatu miti warra reeffa namaas dararuu miti warra agartee dhugaatti amanu warra dhala namaatitti amanu ta'uu keenya qaamoleen kamiyyuu nu hubatee ija namooti nu laaluu qabaa dhaabna fi waaqeffattoonni gadda awwaalcha dhabuu reeffa bilisummaa dhaabatiin sinitti dhaga'ame jajjabinaan irraa hafaadha warra immoo sagantaan inni otoo hojjetu aadaa fi duudhaa baasaa odoo geggeeffatu irraa darbe kana qaawwa isaa cuftanii mul'ata isaa kaayyoo isaa kana akka galmaan geechan dhaammannaa anarraa asumarra xumurraa waan dhaggeeffattaniif galatoomaadha. Gaddi akkanaa lamuu lammi keenya hin mudatini jennaa jechuudha.